Tole, akkam jirtu maatii Abdii Akaadaamii. Kun keemistirii kutaa 11ffaati, which is unit 2 about chemical bonding. Tole, qabxii har'a ilaaluuf deemnu formation of ionic bond and factors affecting the formation of ionic bond qabxii jedhu waliin kaasee ilaalla. Part 1 keessatti yeroo darbee definition of chemical bonding akkasumas ionic bonding introduction part isaa waliin ilaallee Remo part 2 boqonnaa lamaffaa kana keessatti wantoota gurguddoo kana lamaa waliin ilaalla jechaadha. Ionic bonding akkamittiin uumama, mean that formation of ionic compound akkasumas what factors can affect the formation of ionic bond qabxii jedhu gurguddaa kana lamaan waliin ilaalla jechaadha. Kanaaf qabxiiwwan kana ilaalaa kan waliin turu Dhaabasaa Magarsaati. The objective of the method means that at the end of this section, what you have to understand, barannoo keenya har'aa kanarratti maal haala gaariitiin sirriitti hubachuutiin qabdu. At the end of this section, you have to explain the formation of ionic bond and also define and calculate lattice energy. Lattice energy jechuun mataan isaa maali? Define gochuu danda'u qabdu. Akkasumas akkamiin calculate gochuu dandeenya kan jedhu shaakaluu danda'u qabdu jechuudha. Inni biraan discuss factors affecting the formation of ionic bonds. Ionic bond irratti factorin dhiibbaa geessuu danda'an maal fa'i? Qabxiilee jedhan kana waliin ilaalla jechaadha. Okay, let us continue. Formation of ionic compound. Ionic compounding akkamiin uumama? Step akkamii keessa darbeetu ionic compounding uumamuu danda'a? Qabxii kana sirriitti kaasa jechuudha. So, during ionic bond formation, yogguu ionic bonding uumamu, so what steps the ionic bond can be formed? Step akkamii keessa darbeetudha ionic bonding egaa jalqaba introduction part keenya sun part 1 keessatti there are 3 types of chemical bonding jennee turre ni yaadattu. Isaanis ionic bonding, covalent bonding fi metallic bonding dha jenneetiin turre. Kanaaf sana keessaatii qabxiin keenya irraa maani ionic bonding akkamiin uumamti? Ionic compound tokko keessatti ionic bonding akkamiin uumamti jedhu ilaalla. So during ionic bond formation, that so what steps ionic bond can form jedhu ilaalla. So step tokkoffaarratti metal converts to the gas. Metalin yaadattu part 1 keenya keessatti maal jenneera? Ionic bond form when the metal reacts with non-metal, in which metal represents by M and X represents the non-metal. Kana keessatti ionic bond kan uumamu yogguutti electron metal irratti gara non-metal transfer taatu ionic bonding uumamaa jenna. Ionic bonding akka kanaan uumamaa jenna. Kanaafuu yogguutti electronii metal irratti gara non-metalatti gaafa transfer gaafa taatu stepwise transfer taati jecha. Stepping jalqabaan we have to convert that metal to the gas. Metalonni nuti ionic bond kana keessatti participate godhan majority isaanii maali hojii solididha. Halkan isaanii midhaanii majority isaanii maali solididha. Kanaafuu metalii electron irraati transfer taatee gara non-metal dhuftu kana by nature majority isaanii solid waan ta'aniif first you have to convert to the gas gara gaasitti jiru qaba. Kun immoo energy barbaada. This one required the energy. Metalii tokko by nature majority metal ta'a solid forming waan ta'aniif isaan kana jalqaba electron isaanii irraa remove gochuuf deemnudha. Electron isaanii irraa remove gochuudhaaf gaafa deemnu stepping jalqaba keenya maali? Metalii sana gara gaasitti convert gochuu qabna jechuudha. Kana gochuuf immoo energy nu barbaachisa. This one requires the energy. Stepping lammaffaan metalin gara gaasitti jijjiiramti kun metal losses the electron. Metalin sana irraati electronii loss irraa goon kana jechuun metalin gara gaasitti jijjiirre kunooti. Metalin sana irraati electronii remove goona. Gaafa electronii irraati remove taate maal ta'a dhufa? Kataayinii ta'a dhufa jechaadha. Electronii irraati remove goone kun immoo kunooti jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf which one? To remove the electron from the metal, energy again must be required. Energy to barbaachisa. Energy ittiin immoo metalii tokko irraati electron remove goonu maal jedhama? Ionization energy jedhama. Ionization energy dhaatiin
elektiroonii kana meetaal irraatii remove goonaa jechaadha. Steepii keenya sadaffaa irratti elektiroonii kana steepii lammaffaa irratti elektiroonii meetaal irraatii remove goonee qopheessineerra. Elektirooniin keenya amma eenyuun fudhatamuuf deemaa jirtu jechuudha. Nan meetaalitiin fudhatamuuf elektirooniin nuti qopheessine kun this must be going to be accepted by or gained by the non-metal. San gochuudhaaf ammas nan meetaalii elektiroonii kana fudhachuu deemtu prepare gochuu qabna jechuudha. Remember non-metals in most cases exist in diatemic. Non-metaloon immoo harka caalaa diatemic jedhamu jiraatu. Kanaafuu non-metals dissociate into the gaseous atoms. If diatemic or convert to gas if in solid form. Yoo akkuma meetaalii solid form jiru ta'e gara gaasii deebisuu qaba. Yoo immoo diatemic-dhaan jiru immoo yoo ta'e immoo diatemic irraa gara atemic deebisuutti hin qabna jechuudha. We have to convert it into the gaseous atom. Gara atemic deebisuu qabna. Kanaafuu yaadadhaan non-metal X bakka buufnaa jenneerra. Non-metal kun immoo majority isaanii in the form of diatemic jiru jenneerra. Kanaatiif non-metaalii kana gara diatemicummaa isaarratti gara atem tokkeetti yookiis immoo atemitti gaafa deebisnu this one is dissociating. Dissociate gocha caccabsaa jira. Breaking the force between this molecule. Force molecule kana keessa jiru kana caccabsine gara atemitti deebisuutti hin qabna. Again this one requires the energy. Kana gochuun ammas non-metal in the form of diatemic jiru kana dissociate goone yookiis immoo break down goone gara atemitti deebisuudhaaf ammas wanti kun energy nu barbaachisa. Step sadaffaa irratti non-metalii kana dissociate goone gara atemitti deebisnee jira. Maal gochuuf deemaa jira jechuudha amma non-metaliin diatemic irraa gara atemitti deebi'e kuni elektiroonii meetaaliidhaan gadi lakkifamte kana elektiroonii meetaal irratti remove goone kana fudhachiisuuf deemaa jira jechaadha. When we come to step 4. Step 4 irratti non-metaliin diatemic irraa gara atemitti deebi'e sun inni X bakka buufne sun it must gain the electron loss or removed from the metal. Elektirooniin kun eessaa dhufte yoo jenne meetaal irraa remove goone. Kanaafuu non-metal gain electron. Non-metaliin kun non-metaliin dissociate kun atem formitti jirru kun elektirooniin meetaal irraa remove godhamte kana gain godhee maaluma cation uuma. Cation jechuun the one with negative ion. It means that in this case the energy must be released. Kana gaafa goonu immoo atemii tokko irratti elektiroonii daballee gara kataanitti immoo gaafa jijjiirru energy must be released. That energy is known as electroaffinity jennaan. Kana gaafa goonu energy release ta'a. Yaadadhaan step 1 after step 3 irratti energy nu barbaachisaa ture. Energy required ta'atiin ture. Energy absorb ta'amaatiin hin ture. Gaafa meetaal gara gaazii deebisuus energy absorb ta'e. Gara meetaal gaafa meetaal electron remove goonus energy required ta'e. Step 3 irratti gaafa non-metal diatemic molecule kan jiru non-metal sana gaafa dissociate goonus energy required ta'e. At step 4 when the electron gained by the non-metal and become cation, the energy must be released. That energy released when a given electron gained by non-metal to form the cation is known as electroaffinity. Step 5 solid any compound results from the attraction between the gaseous cation and the anion. Step 3 keenya gara walirratti. Step 3 keenya gara walirratti maal goone? Step 3 fi lammaffaa gara walirratti maal goonirra meetaali gara gaasiitti jijjiirre sanarraati gaafa elektiroonii remove goonu meetaali keenya maal uume? Step lammaffaa irratti kataayiniin uume elektiroonii warraa remove godhamteef. Step 4 irratti immoo elektiroonii meetaaliin galakkise gaafa non-metal irratti gaafa add goonu non-meetaaliin anion taate negative ion jechuu kiyya. Kanaafuu kataayiniin kunii fi anioniin kun immoo gaafa walitti dhufan maal godhu? Attraction uumu. Therefore the attraction. So solid ionic compounds are result or obtained from the attraction between gaseous cation metallic kanaa fi anionic kanarraati attraction negative charge kan lamaan jidduu jiru. This one holds these two ions in a form the ionic bond. Kanaafuu ionic bond kana uume jechaadha. Remember gaafa kun ta'u gaafa kamtu ta'u gaafa kataayiniin kunii fi anioniin kun attract wal gootee solid
ionic compound kana gaafa uumtu the energy must be released. Energy keessaatii release ta'uu qaba. That energy is known as lattice energy jennee ni waamna. Energy gaafa kana keessaa release ta'uutiin lattice energy jennee ni waamna. Kanaafuu energy keessaa release ta'e immoo gaafa jennu energy keessaa release ta'e immoo gaafa jennu this energy represented by the negative. Negative mean that system sana keessaatii energy keessaa remove ta'ee jechaadha. The heat of or the enthalpy of formation is equal to negative. This means that cation kunii fi anion kun attraction gootee metaalin cation kunii fi non-metal anion kun attraction gootee solid ionic bond kana uumuudhaaf the standard heat of formation is equal to negative jechuun heating keessaatii bahee jechuudha. Kanaaf maal jennee the energy must be released jenne. That energy released when cation attack with anion to form the solid ionic compound is known as lattice energy jennee ni waamna. Kanaaf slide keenya ittaanu keessatti dabalataan lattice energy maali kan jedhu ni ilaalla. Kanaafuu this process is always exothermic. Adeemsi kun yookiin processing kun yeroo hundumaayyuu exothermicidha. Exothermic gaafa jennu maal jechuudha? If one process releases the energy in this process, for example, when this cation react with or interact with this anion to form this solid metallic ionic compound, the energy is released. Such process which releases the energy are known as exothermic. Adeemsi tokko gaggeeffamee waan ta'e gaafa uumu adeemsi sana keessaa energy to release keessaa ta'e yoo ta'e processii akka kanaatiin maal jennaani exothermic processii jenna. Egaa targeetiin keenya jalqaba kaaniif maali? Ionic bonding tokko akkamitti uumamaa isa duraa kaane. Steepii kana shanan keessa darbiitu jechaadha. Jalqabarra yaadadha. Meetaalii gara gaazii jirre steepii lammaffaarratti meetaalii sanarraatti elektiroon remove goone steepii sadaffaarratti namni meetaalii kana faana nyaachuuf wal nyaachuuf deemu kana dissociate goonee gara atoomii deebisne then namni meetaalirraati elektiroonii meetaalirraati remove taate sana namni meetaalii faana geengoo sennee gara anion jijjiisne steepii ishee shanaffaarratti immoo kataayinii kanaa fi anion kana akkasaan attraction godhanii solid ionic compound kan uumtu goone jechuudha. Kanaafuu this ionic bond formed through 5 steps jedhu. Step kana shanan keessa darbeetu uumamee jechaadha. Kana keessatti standard heat of formation jechuun maali? Standard heat of formation gaafa jennu qabxii kana keessatti maal jechuudha? Standard heat of formation is the energy change or the enthalpy change when one mole of the substance is formed from these elements. Look, X substance in tokko akkasuma A substance in tokko B substance faana nyaate A jennuuti AB compound or AB molecule tokko uuma yoo ta'e in this process there is the change in enthalpy. Change of enthalpy ni jiraata. Mean that change of heat ni jiraata. Heating absorb godhamees haa ta'u release godhamees haa ta'u whatever it is. So when a given substance reacts with another substance to produce the compound, there is the heat change. That change in enthalpy or that change in heat when one mole of substance forms its element is known as standard heat of formation. Innis maalin bakka bu'a? Delta H F bakka bu'a jechuudha. Kanaaf delta H F kana gabaabsinee maal jechuudha? Standard heat of formation jennaan. Kanaafuu substance ta'e tokko substance biraa faana wal nyaate molecule ta'e tokko gaafa uumu there is a change in enthalpy, there is a change in heat. That heat change when the formation of one mole of substance from this element is known as standard heat of formation. Kanaafuu kana keessatti productiin uumame kanatti yoo focus taane productiin uumame kun it may be gas, it may be liquid or it may be solid. Productiin uumamte kun jechaadha. Akkasuma moleculiin uumamte kuni gaazii ta'uu dandeessi, moleculii ta'uu dandeessi, liquidii ta'uu dandeessi, solid ta'uu hin dandeessi. So akkasumas moleculiin uumamte kun akkasumas
molecular uumamti it may be covalent or ionic. Akkasuma molecular uumamti kun covalent ta'uu dandeessi, ionic ta'uu dandeessi. Qabxiinuma kana immoo specifically gara lattice energy yoo finne immoo yaradhaan wanti nuti ilaalaa jirru how ionic bond can be formed qabxii ilaalaa jirra. Ionic bond akkamitti uumamuu danda'a ilaalaa jirra. Kanaaf ionic bond step 5 keessa dabartee step 5 irratti akka isheen uumamtu qabxii keenya jalqaba irratti ilaalaa turre. San keessattidha standard heat of formation kan ilaalaa jirru. So qabxii kana keessatti lattice energy jechuun maali? Lattice energy yookaan immoo U-dhaan bakka buusna. Lattice energy jechuun maali? It is the enthalpy change when one mole of ionic solid from its gaseous cation anion. Jalqaba maal jenneedha? Elementiin ta'e tokko elementii ta'e biraa faana wal nyaatee molecular wayii gaafa uumu jenna. Molecular wayii gaafa uumu jenna. The enthalpy change when a substance formed from its elements is known as standard heat of formation jenna. Kanaafuu wanti uumamtu sun immoo specifically ionic yoo taate, specifically ionic and solid yoo taate. Look it. Wanti uumamtu sun tokko dirqama ionic yoo taate. Again solid yoo taate. That enthalpy change maal jennee consider goona? Lattice energy jennee consider goona. Kanaafuu lattice energy is the enthalpy change when one mole of ionic solid formed from its cation anion jecha. Enthalpy change kun immoo maal ta'a? Step 5 irratti wanta haasaa ture jedhama. Gaafa kaataayinii fi anaayinii wal nyaattee solid ionic compound gaafa uumtu jenni energy must be released jenneetiin turre. Step 5 irratti yaadadha. Step 5 irratti wanta qabu gaafa yaadatani gaafa kaataayiniin kunii fi anaayiniin kun wal nyaattee solid ionic compound kana gaafa uumtu jenni energy must be released jenni. Kanaafuu kan wanti kun maali jenni tokkoffaa ionicidha. Lammaffaa solididha. Kanaafuu energy yoggaa kana release godhamte lattice energyidha jechaadha. Lattice energy maaliif hiika lattice energy itti gaafa deemu maal jedhama? Lattice energy jechuun enthalpy change yookaan heat change gaafa one mole of ionic solidin kaataayinii fi anion irratti uumamu jenneerra waan ta'eef. Kanaafuu energy must be released kan jenneef kanaati jechaadha. Akkasumas qabxii dabalataatti define gochuu dandeenya. Akkamitti? Mee as keessatti gaafa kaataayiniin kunii fi anioniin kun react gootee solid ionic compound kana gaafa uumtu energy must be released ta'uu qabaa jenneerra. Mee faallaa sana yoo akkas jennee ilaallu maal ta'a? Solid ionic compound uumame kuni gara wanta irraa dhufetti yoo dissociate ta'e maalirraa dhufe? Metal kaataayinii fi non metal anion irraa dhufe. Gara kanatti dissociate yoo ta'e kun energy barbaada. Step kanarratti ilaalaa gaafa kaataayinii fi anion kun react gootee solid ionic compound kana gaafa uumtu energy must be released jenne. Faallaa sanaatiin immoo solid ionic compound kana yoo dissociate goone gara maaliif maalitti? Gara metal kaataayinii kanatti yoo dissociate goone kana keessatti waa dissociate gaafa akka kanatti gaafa goonu energy tu nu barbaachisa. Again that energy is known as lattice energy jennaan jecha. So lattice energy also described as enthalpy change or heat change when one mole of ionic solid separate into gaseous ions. Inni kun immoo energy barbaada. This one requires the energy. Mean that the energy must be absorbed. Kanaafuu lattice energy concept lama kan controversy waliin goone define gochuu dandeenya. That's two concepts are it is the enthalpy change when one mole of ionic solid formed from this gaseous ion. Mean that cation the anion. In that case, the energy released is lattice energy. And also, it is enthalpy change when one mole of ionic solid separate into the gaseous ions. Ion sun eenyu fenyuni gara kaataayinii fi anionitti gaafa isaan dissociate ta'anii lattice energy jennee ni waamna jechuudha. Kanaaf how ionic bond formed isa jedhu gara walitti ilaalli sana yoo yaadanne
ionic bondii isatti uumamte irraa step 5 irratti uumamte jechaadha. Step 5 irratti ionic bondii uumamte suni yeggutti sana energy keessaa release ta'aa jenneerra. That energy release when the cation interact with the anion to form solid ionic bond is considered as lattice energy jennee consider goona jechaadha. Kanaafuu lattice energy kun immoo maal indicate nu godha? Mee fakkeenyaaf lattice energy maal indicate godha gaafa jennu mee jennuuti solid ionic compound tokko qabnaa jennu. Solid ionic compound tokko qabnaa jennu. Solid ionic compound kana gaafa wanta inni irraa dhufetti dissociate gaafa goonu maal irraa dhufe kataayinii fi anaan irraa dhufe waan ta'eef gara kana lamaanitti gaafa dissociate goonu jennuuti energy nu barbaachisu itti dabaluu qabnaa jennaan. Jechuun delta H is equal to positive mean that kana gochuuf energy nu barbaachisee jechaadha. Delta H is equal to positive gaafa siniin jedhu kana gochuudhaaf solid ionic compound kana gara kataayinii fi anaanitti diiguudhaaf energy nu barbaachisee jechuudha. Mee jennu gaafan kana godhu energy na barbaachise kun jennuuti large dha yoo ta'e. Energy na barbaachise kun large yoo ta'e kun guddoodha maal jechaadha wanti kun. Kana gargar cabsuudhaaf gara kataayinii fi anaanii kanatti diiguudhaaf enthalpy change yookiis immoo heettiin na barbaachise large dha yoo jedhe maal jechuudha. Wanti kun interaction guddaa qaba gargar cabsuuf energy guddaa na gaafate jechuudha. Kanaafuu lattice energy isaa guddaa na gaafa jiru maal jechuudha? Lattice energy indicates the strength of ionic interaction jechaadha. Kana cabsuudhaaf energy guddaa na gaafa jechuun lattice energy guddaa qaba jechaadha. Kanaafuu yoo wanti kun solid metallic compound interaction guddaa yoo qabaate strength guddaa yoo qabaate walii isaaf attraction guddaa qabaate humna cimaa walii jira yoo ta'e kana cabsuudhaaf energy guddaa nu gaafata jechuudha. Kana jechuun lattice energy guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu lattice energy guddaa qaba gaafa jennu molecular interaction guddaa walii jira jechuudha. Kanaafuu the lattice energy indicates the strength of ionic interaction kan jenneef kana jechuudha. This one influences the melting points. Wanti kun lattice energy qabachuun humna guddaa walii jira jechuudha. Humna guddaa walii jira jechuun immoo melting point isaas guddaadha jechuudha. Kanaafuu the lattice energy influences the melting points, the hardness and also the solubility. Waanti tokko keessatti gaafa soluble gaafa dissolve gaafa ta'u hardness isaallee indicate godha jechaadha lattice energy ni qabu. The energy released when one mole of ionic solid formed from this gaseous is equal to the energy absorbed when one mole of ionic solid separated into this gaseous ion. Maal jechaadha qabxiin kun? Jalqabarra maal jenneerra gaafa metal solid ionic compound kana gara kataayinii fi anaanitti gaafa diignu energy nu barbaachisaa jenneerra. Mee jennuuti solid ionic compound kana gaafa gara kataayinii fi anaanitti gaafa diigu assume energy ni na barbaachisee energy nu barbaachisaa jenneerra. Energy nu barbaachisa jechuun immoo delta H is equal to positive jechuudha. Mee jennuuti x amount na barbaachise jennu fakkeenyaaf energy yookiis immoo heat inni na barbaachise assume x amount na barbaachise jennu. Kana gara kanatti diiguudhaaf. Kanaafuu gaafa faallaa kanaatiin immoo metal kataayiniin kun which is M+ gaafa inni nam metal fana react godhee solid ionic compound kana gaafa uumu energy maal ta'uu qaba jenneerra. Delta H yookiis immoo change of enthalpy is equal to maal ta'uu qaba jenneerra. Negative ta'uu qaba jenneerra. Keessaa ba'uutiin qaba. Ammamtu keessaa ba'a. Hamma gaafa ishee kana gargar cabsuun itti addi goonetu keessaa deebi'ee ba'uu qaba. Gaafa MX kana gaafa kataayinii fi anaanii kanatti gaafa diignu assume X amount of heat nu barbaachisee jenneerra. Gaafa mu kataayiniin kun fi anaaniin kun react wal gootee solid metallic compound solid ionic compound kana gaafa uumtu MX kana gaafa uumtu energy keessaa ba'uu qaba jenneerra. Hagamtu keessaa ba'a. Hanga gaafa gargar dissociate kun addi goonetu which means that X amount tu keessaa remove ta'uu qaba jecha. Kanaaf maal jedhee qabxii kana jettee gaafa ibsinu
The energy released when 1 mole of ionic solid from this gaseous ion is equal to the energy absorbed when 1 mole of ionic solid separate into this gaseous ion. Kan jenneef kanaaf jechaadha. So lattice energy kana akkamiin immoo calculate goona? Ionic compound step kana shanan keessa darbee uuma erga ta'eeti. Lattice energy immoo energy at the fifth step itti argamtu the formation of ionic compound keessatti at the fifth step itti argamtu erga ta'eeti akkamiin immoo calculate goona? Lattice energy by Born-Haber cycle. Born-Haber cycle itti fayyadamnee lattice energy calculate gochuu. The lattice energy of an egg cannot be measured directly. Directly measure gochuu hin dandeenyu. Lattice energy kana directly maaliif measure gochuu hin dandeenyu? Step wise dha waan ta'eef. The formation of ionic bond step wise dha waan ta'eef. Step wise kana keessatti the lattice energy kana argannu at the formation at the interaction of the cations that of the anion to form the solid ionic bond erga ta'eeti. Wanta step wise kun kana directly measure gochuu hin dandeenyu jecha. Kanaaf it can't be measured by directly kan jenneef. So maal gochuu qabna ree? However, it can be measured or determined indirectly using Born-Haber cycle. Born-Haber cycle itti fayyadamneetu measure goona. Born-Haber cycle kun maali? Born-Haber cycle is a method, nothing. Born-Haber cycle method wayti. So Born-Haber cycle is a method used to analyze lattice energy through the series step. Born-Haber cycle kuni method wayti. Method namoonni born in Haber jedhaman develop godhan maal gochuudhaaf to determine or to analyze the lattice energy through series step. Step garaagaraa keessa dabarree akka determine goonuuf born namtichi jedhamu fi Haber namtichi jedhamu kan develop godhan mala wayti jedha. That one is a method. Nothing. That one is a method. So Born-Haber cycle is a method that's used to determine or analyze the lattice energy through the series step ta'uu isaa jechuudha. So kan gochuufis immoo Born-Haber cycle kanaanis immoo lattice energy determine gochuudhaaf this Born-Haber cycle method depends on the Hess law. Born-Haber cycle methodiin kun immoo Hess law irratti depend ta'a yookiis immoo principally Hess law follow godha. Then principally Hess law immoo maal jedha? Let us come to it. Mee gara sanatti dhufu. Principally maal Born-Haber cycle method ittiin lattice energy calculate goonudha jenneerra. Methodiin kun immoo Hess law irratti focus ta'a akkasumas principally Hess law irratti based ta'a jenneerra. By itself Hess law immoo maal state godha? This principally akkasumas seerri kun principally akkamii lafa qaba? The Hess law states that if the reaction takes place in one step or in several steps to bring the same products, the enthalpy change during this process is the same jedha. Maal jechuudha qabxiin kun? Productive to bring the same products. Productive fakkaataa fiduudhaaf akkasumas productive reaction tokko irraati jechuudha. Reaction tokko irraati the same products. Product single taate productive fakkaatu tokko uumuudhaaf if you go through one step tokkoonis yoo deemte or if you go through several step garaagaraatiin yoo deemte productiin wal fakkaataadha taanaan the enthalpy changing key wal fakkaataadha jedha. The enthalpy change through this process whether you go through one step or through several steps the enthalpy change is the same jedha. Kanaafu the overall reaction enthalpy change is the sum of enthalpy change for the individual process. Kana jechuuni the total enthalpy change the total heat changing keenya the enthalpy change in step 1 plus the enthalpy change in step 2 plus the enthalpy change in step 3 usually the total enthalpy change keenya arganna jechuudha. Kun Hess law gochuu step bira yaada kana yookiis immoo principally Hess law yaada kana lafa kaa'aa jechuudha. Mee wanta amma Hess law irraati ilaalle kana mee figarii kana irraati ilaallu. Consider the following two paths to produce product B. Product wal fakkaataa produce gochuudhaaf
Product fakkaata kana produce gochuudhaaf step yookiis immoo maloota lamaan deemu. Kanaaf consider the following two paths to produce product B. Product B kan jennuuf the same products illee sanaaf jechuudha. Pass X yookiis immoo mala jalqabaa keessatti step 1 process fayyadame. Maal godhee kallattumaan A gara B'tti jijjiire. Pass Y yookiis immoo mala lammaffaa keessatti immoo this process happens through three steps. Step 3 keessa darbeetu argate. Kana jechuun step sosa lamaanii reactant A gara C'tti jijjiire. Then C intermediate product argamte kan immoo gara D'tti jijjiire. And again product argamte kan ammas gara B'tti jijjiire. Kanaaf product B'n kun pass Y keessatti yookiis immoo mala lammaffaa kana keessatti product B'n kun step meeqa keessa dabartee argamte jechuudha. Step 3 keessa dabartee argamte jechuudha. Mee isa kanas fiigarii kan irratti naa ilaallu. Dok productiin keenya B kanadha. Productiin keenya B kanadha. Kanaaf pass X keenya keessatti pass X yookiis immoo ishii kana keessatti akkuma jalqaba kaasne step kana keessatti maaltu maal ta'e Eetu kallattumaan gara B'tti jijjiirame pass X kan jenneen sana. Pass Y immoo yoo ilaalle A qaba. A kallattiidhaan gara C'tti jijjiire. C uumamte kanama fudhatee gara D'tti jijjiire. Then D uumamte kanama fudhatee gara B'tti jijjiire. Kanaafuu a single step, one step A gara B'tti jijjiiru. Through three step 3 keessa darbu kan jennu A gara C jijjiire, C gara D jijjiire, D gara B jijjiire. Kanaaf karaa lamaanuu yoo deemne productiin argamte wal fakkaataadha. B argama. Egaa haala kanaan a single step kanatti yoo deemte through step akka kanatti yoo deemte productiin ati fiduuf deemtu wal fakkaataadha taanaanii enthalpy changing kee wal fakkaataadha jedha Hess's law. Kanaafuu the total enthalpy changing keenya maal ta'a? The total enthalpy changing keenya kallattii asitti direct step irratti maayini gaafa nuti A gara B'tti jiru ishee kana keessatti total enthalpy changing keenya maal jechuudha? Delta H1 taati jechuudha. Maaliif kallattumaan gara kanatti gaafa jiru heat changing keenya akkasumas enthalpy changing keenya delta H1 jedhee waan ta'eef. Kanaafuu delta H1 kun maal keenya bakka buute jechuudha? Total enthalpy changing keenya bakka buute jechuudha. Maaliif kallattumaan A gara product jijjiiramu kana barbaadamu kanaatti jijjiireera waan ta'eef. Kanaafuu this total enthalpy change is equal to the enthalpy change in this process when A converted to C plus the enthalpy change when C converted to D, mean that enthalpy change delta H3 mean that, plus the enthalpy change when D converted to B, mean that delta HP4. Kanaafuu kan yoo samaa goone the total enthalpy change keenya yookiis immoo delta H1 keenya faana wal qixxeedha jedha. Kun Hess's law processii kana lafa nu kaa'e jecha. Mee wanta magaa Hess's law kana keessatti ilaalle laati synergy calculate gochuuf jechaadha. Mee exampleetiin kaasnee ilaallu. Exampleen keenya akkas jedha. Calculate the latent energy for the formation of sodium chloride using the following Born-Haber cycle. Born-Haber cycle armaan gadii kanatti fayyadameeti latent energy gaafa sodium chloride uumamtu calculate godhee jedhe. Kana keessatti step 2 qabna jechuudha. Tokko several step garaagaraa keessa dabarree sodium chloride uumuudha. One step. Paasii yookiis immoo stepin biraamoo maanni kallattumaan soodiyeemii fi klooriinii wal nyaachifne sodium chloride argachuudha. Kanaafuu akka Hess's law jedhetti gaamaa jedhee soodiyeemii fi klooriinii kana wal nyaachistee sodium chloride uumuudhaaf through several steps deemi through direct steps deemi productiin kee wal fakkaataadha ta'an akka fakkeenya kanaatti productiin sodium chloride ta'anaani enthalpy change yookiis immoo heat changing kee wal fakkaataadha jedheera. Kanaafuu gaafa kana latent energy keenya maani gaafa sodium chloride uumamtu enthalpy change jirtu suni latent energy keenya waan taateef kanaaf direct step keenya keessatti latent energy gaafa calculate goonu yookiis immoo standard heat of formation keenya kana taati jechaadha. Kun direct step keessatti. Through several step yoo deemne maal ta'a? Yaadadhaan step 2 hordofuu deemaa jira. Direct step fi through several step deemuuf jira. Direct step keessatti soodiyeemii fi klooriinii wal nyaattee kallattumaan direct process sodium chloride uumte. Kana keessatti enthalpy changing keenya -400
11 kilojoule per mole. Heat minus kan jechuun maanni gaafa soodiyemii fi klooriinii wal nyaatte soodiyem kloraayiidii gaafa nuu kennitu this amount of heat tu keessaatii remove ta'ee jecha. Minus 400 11 kilojoule per mole. This minus indicates that this amount of energy is released jechuu keenya. Kun maal keenyadha? Direct step keenyadha jechuudha. Mee several step keessa yoo dabarre immoo ilaallu. Several step keessa gaafa dabarru maanni inni jalqabaan converting sodium which is in the form of solid converting it to in gas. Sodium bifa solid jirtu kana gara gaasitti geeddaruudha. Kanaaf the 5 steps through which any compound can be formed ishiin sana yaadachaa deemuu qabna jechaadha. Stepping keenya inni jalqabaan sodium yookaan immoo meetaalii in the form of solid jiru gara gaasii deebisuudha jenneerra. Kun immoo energy nu gaafataa jenneerra. So to do this one, to convert sodium solid into sodium gas, this amount of energy is required. Delta H1. Enthalpy, change of enthalpy in this step jecha. Step keenya lammaffaa irratti immoo chlorine in the form of diatomic jirtu kana. Chlorine in the form of diatomic jirtu kana gara maalitti dissociate gochuu qabna? Gara atomic deebisuu qabna jecha. Again, this one requires the energy, which is represented as delta H2, which requires 120 kilojoule. Chlorine in the form of diatomic jirtu kana electron sodium galakkisuudhaaf deemu fudhachiisuuf jecha gara atomic deebisuu qabna. Diatomic kana immoo gaafa dissociate goonu energy tu barbaachisa. Plus kan jecha jiru maaliif this amount of energy tu barbaachisa jechuu keenyadha. Step sadaffaa keessa gaafa dhufnu sodium gara gaasitti jijjiirre kanarraati electron remove gochuu qabna. This electron must be removed. Kanaafuu sodium in the form of gas jirtu kanarraati electron remove gochuudhaaf this one is also required the energy. Kun ammas energy barbaada, which is known as what? Known as ionization energy. Kanaafuu this amount of energy is required, which is 496 kilojoule. So delta H3 is equal to plus 496 kilojoule. Kana jechuun again plus jechuun keenya maanni sodium in the form of gas jirtu kanarratti electron remove gochuudhaaf energy amma kanatu nu barbaachisee jechaadha. Step 1 deemaa jirra. Then step 4 irratti immoo chlorine gara atomiitti deebisne kanatti electron sodium irraati remove goone kana fudhachiisuu qabna jechaadha. Kanaafuu when this chlorine gains the electron removed from the sodium, here is step 4. In this case, the energy must be released. Kun maal jedhama jennera? Electroaffinity jedhama jennera. Atomiin tokko electron ofitti fudhatee gara anionitti yookiin negative charge'itti gaafa jijjiiramu energy must be released jennera. That energy released is known as electroaffinity jennera. Kanaafuu ishee kana delta H4 tiin bakka buufanna. Step keessa deemaa jirra. The end step, step 5. Step 5 maal jenneerra? Kataanii uumamte sanaa fi aniinii uumamte sanatu attract wal godhee solid ionic bond uumaa jenneerra. Kanaafuu when this cation of sodium attract with the anion of chlorine, it forms sodium chloride. Kanaafuu laalagamu. Asii yoo deemne, step kana keessa yoo deemne, step 5 keessa dabarreetudha sodium chloride arganne. Asiin immoo kallattumaa yoo deemne, step tokkitti kana keessa dabarreetu sodium chloride arganne. Kanaafuu by this side or by this process, asii yoo deemne, step immoo tokkoon sodium chloride arganne. Asiin immoo yoo deemne, step 5 keessa dabarreetu sodium chloride arganne. Kanaafuu through the single step sanaanis yoo deemne, through multi-step or through 5 step kanaanis yoo deemne kan nuti arganne maalinni sodium chloride dha. Kanaafuu akka Hess's law jedhetti heat changing keenya yookiin immoo enthalpy changing keenya wal fakkaataadha jecha. Asitti gaaffii nuti wal hubachiisuu qabnu step gaafa multi step kanaan deemnu step isa kamtu lattice energy bakka bu'aa jedhu hubachuu qabna. Maaliif step isa kamtu lattice energy bakka bu'aa jedhuudhaaf immoo lattice energy nuti mataa isaa iyyuu maali jedhu wal yaadachiisuu qabna. Kanaaf lattice energy jechuun ni jenne. Lattice energy is that is the enthalpy change or the heat change when solid ionic
compound formed from the cation in the anion jenne. Kataayiniin ta'e tokkoo fi akka as keessa akka fakkeenya keenyatti maali kataayiniin sun maali sodium kataayiniidha. Anioniin ta'e tokko attracts wal gootee solid ionic compound gaafa uumtu the enthalpy change or the heat change is known as lattice energy jenne. Kanaafuu step kamtu lattice energy bakka nu bu'u jenne step shanaffaa kanatu lattice energy bakka nu bu'u jechaadha. Maaliif step shanaffaa kana jettee maaltu ta'e waan ta'eef sodium kataayinii fi chlorine anion attract wal gootee maalumte waan ta'eef sodium chloride mungkin itti waan taateef enthalpy change at this process is known as lattice energy jennee ni waamna jechuudha. Kanaafuu enthalpy change at the fifth step is kanaafuu maal jennee ni waamna jechuudha. Lattice energy jennee ni waamuu dandeenya jechuudha akka fakkeenya fudhannee kanaatti. Enthalpy change fifth step keessa jirtu kun enthalpy change jechuutti kataayinii fi anion attract wal gootee sodium chloride solid uumteeti waan taateef lattice energy bakka buuti. Kanaafuu ishee kana akka calculate goonu gaafatamne jechaadha. Let's come to it. The total enthalpy change is equal to the summation of the enthalpy change at individual processes jennee total enthalpy change in Kenya it is equal to the summation of enthalpy change at different steps jennee. Kanaaf total enthalpy change in Kenya or standard heat of formation in Kenya is equal to enthalpy change in the first step, enthalpy change in the second step plus enthalpy change at the third step plus enthalpy change at the fourth step plus enthalpy change at the fifth step ta'a jechuudha. Akka fiigarii ammaa ilaalletti immoo enthalpy change at the fifth step in Kenya maal faana walitti hidhanneerra lattice energy faana tokkodha jenneerra. So ishee kana akka calculate goonuuf gaafatamne jechuudha. Kanaafuu step 5 kana osoo enthalpy change at the fifth step kana maaliin bakka buufna jechuudha. Lattice energy tiin bakka buufna jechuudha. Lattice energy tiin bakka buufna jechuudha. Kanaafuu lattice energy kana qobaatti mifachuudhaaf yookiin U kana qobaatti mifachuudhaaf isaan kana hunda isaanii gamatti hojjeessine maal arganna? Minus itaati jechuudha kun hundi ishee gamatti hojjette. Kanaafuu total enthalpy change ishee kana jechuudha. Total enthalpy change minus enthalpy change at the fifth step plus enthalpy change at the second step plus enthalpy change at the fifth step plus enthalpy change at the fourth step is equal to lattice energy taate jechuudha. Kanaafuu kana hundumaa immoo qabna. Enthalpy change at all these individual steps kana immoo qabna. Ishee kanas qaba total enthalpy change qaba. Maaliif direct step irratti nu kennamti waan taateef qabna. Kanaaf substitute yoo goonu kanaaf total enthalpy change kana at the direct step irratti kan nu kennamti kana qabna. Kanaaf isaan kana hundumaas immoo fiigarii keenya tokko tokko isaatti at each step nu kennira. Yoo substitute goonu is equal to maal nu kenna jechuudha. Is equal to lattice energy keenya nu kenna jechuudha. Kanaaf value qabnu for each delta h dhaaf qabnu yoo bakka buusu maal nu kenna jechuudha. Which gives us minus 100 minus 786 kilojoule per mole nu kenna jechuudha. So haala kanaatiin lattice energy gaafatamne calculate gochuu dandeenya jechuudha. Lattice energy haala kanaan calculate gochuu dandeenya. Erga ta'eeti what factors determine the formation of ionic bond qabdii yaadamu. So ionic bond uumamu isaarratti faaktaroota akkamiitu affect gochuu danda'a? Inni jalqabaan ionization energy dha. Ionization energy jechuun jalqaba maraatti maal jechuudha? Ionization energy is the energy required to remove the electron from the metal to produce the cation jenneera. Jechuun meetaaliin tokko jira. Meetaalii kanarraatii electron inni qabu remove gochuudhaaf energy nu barbaachisu kana maal jennaani? Ionization energy jenna. Kanaafuu meetaaliin tokko low ionization energy qaba gaafa jennu maal jechuudha? Easily electron isaa gadi lakkisaa jechuudha. Easily electron isaa immoo gadi lakkisee yoo ta'e maal uuma? Kaataayinii nu uumaa jechuudha. Easily electron isaa gadi lakkisee yoo ta'e kaataayinii nu uumaa jechuudha. Easily kaataayinii immoo uumeera yoo ta'e anaayinii biraa afaan wal nyaatee salphumatti maal uumuu danda'a? Ionic bondii uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu the lesser the ionization energy the greater the formation of the cation which favors the formation of
ionic bond. Jechuun meetaalii kanarraati elektiroon remove gochuudhaaf energy xiqqoo si gaafate low ionization energy qaba. Energy xiqqoo si gaafatamu erga ta'eeti salphumatti kaataayinii uumuu danda'a jechaadha. Salphaatti immoo kaataayinii uumtee immoo erga ta'eeti anaayinii biraa faana ol nyaatee maalummaa lachuudha kaataayiniin kun solid ionic bond uumuu danda'a waan ta'eef the lesser ionization energy the greater is the formation of cation which favors the formation of ionic bond kan jennee fakkaatu ta'a. Factoring biraan electroaffinity. Another factor that determines the formation of ionic bond is electroaffinity. Electroaffinity jechuun maali? Electroaffinity is the energy released when the electron gained by an atom to form the anion jenera. Kana jechuun atomiin ta'e tokko electron gain godhee gara anion tokko sun negative ionitti gaafa jijjiiramu energy keessaatii release taatu sun energy keessaatii release taatu sun maal jennaan electroaffinity jennaan. So high electroaffinity qaba gaafa jennu maal jechuudha? Easily atomiin kun electron kana gain gochuu danda'a jecha. Easily electron kana immoo gain gochuu danda'a yoo ta'e maaluma anion uumaa jechuudha. Negative ion yookiis immoo negative charge kana uumaa jechuudha. Easily immoo negative ion kana uumeera taanaan cation abbaa ta'e faana wal nyaatee carraa ionic bond uumuu qaba jechuudha. Kanaafuu the higher electroaffinity favors the formation of anion. Electroaffinity guddaa yoo qabaate salphumatti anion uumuu danda'a jechuudha. Anion uumeera taanaan immoo this one favors the formation of ionic bond. Anion yookiis immoo negative ion immoo uumeera taanaan salphaatti cation abbaa ta'e faana wal nyaatee ionic bond uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu the higher electroaffinity favors the formation of anion which favors the formation of ionic bond kan jenneef kanaaf jechaadha. Qabxiin biraan the factor that can be affects the formation of ionic bond is lattice energy. Qabxiin keenya isheen sadaffaan immoo formation of ionic bond affect gochuu dandeessu lattice energy dha. Akkamitti lattice energy formation of ionic bond determine gochuu danda'a? The larger lattice energy would favor the formation of ionic bond. Maal jechuudha kun? Look, meetaalii tokko gaafa namni meetaalii faana nyaatee ionic bond gaafa uumu when it forms the solid ionic bond gaafa uumu kana keessatti meetaal interaction isheenii namni meetaalii faana qabu guddaadha yoo ta'e elektrooniin meetaaliin namni meetaaliif dabarsii kenne namni meetaalii immoo gaafa fudhatte ionic bond gaafa uumtu kana jechuudha. Lattice energy guddaa qaba jechuun maal? Ishee kana gargar cabsinee gara kataayiniitii fi anionitti diiguudhaaf energy guddaa nu gaafata jechaadha. Lattice energy guddaa qabdi jechuun solid ionic bond kana gara kataayiniitii fi gara anion kanatti diiguudhaaf energy guddoo nu gaafatti jechaadha. Energy guddoo nu gaafata. Energy guddoo immoo kan nu gaafatu maaliif? Walii isaa kana keessa meetaaliin kun gaafa namni meetaalii kana faana interact godhee gaafa jiraatu attraction guddaa qaba waan ta'eef kana gargar cabsuudhaaf energy guddaa nu gaafatee jechaadha. Kanaafuu the larger lattice energy would favor the formation of ionic bond. Lattice energy guddaa qaba jechuun meetaal ioniin kun namni meetaal ionii kana faana interaction guddaa waan qabuuf gargar cabsinee gara kataayinii kanaa fi anion kanatti deebisuudhaaf energy guddaa nu gaafata jechaadha. Kana jechuun immoo maaliif interaction guddaa waliif qabaate yoo jennu carraan ionic bond uumuu isaatii guddaa waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu the lattice energy guddaa qaba jechuun keenya the larger lattice energy would favor the formation of ionic bond kan jenneef kanaaf jechaadha. Kanaafuu lattice energy is directly proportional to Q1 times Q2 divided by R ta'a jechaadha. Kana jechuun when Q1 and Q2 represents the cation and anions respectively. Q1 the charge of cation bakka bu'u jechaadha. In Q2 immoo the charge of anion bakka bu'u jechuudha. In R represents
the distance between the cations and the anion. Kanaafuu charging cation irra jiruu fi anion irra jiru attract gaafa wal gootu lamaan isaanii immoo hagam walitti dhiyaatan jiru distance lamaan isaanii jidduu jiru. Kataanii kanaa fi anion kana jidduu immoo distance isaanii jiru. Kanaaf haala kanaatiin estimate gochuu dandeenya jechaadha strength lattice energy sana. So the small ions having higher ionic charge will have a larger lattice energy. It means that small ion gaafa jennu ion xiqqoo gaafa jennu it is about the size. Look gaafa number of shell adeemu tokko dabalaa gaafa deemu size isaa dabalaa deemu. The small ion gaafa jennu warreen size xiqqoo qaban jechaadha. Number of shell isaanii xiqqoodha. Nucleus-itti dhiyoo jiru. Kanaafuu small size yookiin small ion gaafa jiru akkasuma jiru. Kanaaf small ions having higher ionic charge. Higher ionic charge immoo gaafa jennu fakkeenyaatiif iron yoo fudhanne iron plus 2 jiraachuu dandeessi. Compound uumuudhaaf jechuudha. Iron plus 2 jiraachuu dandeessi. Again akkasuma iron plus 3 jiraachuu dandeessi. Kanaaf isa kana keessaatii higher ionic charge kan qabu kan yoo jenne iron plus 3 dha. Kanaafuu warreen akka kanatti higher ionic charge qabanii fi saayiziin isaanii immoo xiqqaa ta'e lattice energy guddaa qabaachuu danda'u. Kanaafuu small ions having higher ionic charge fakkeenyaaf iron plus 2 fi iron plus 3 yoo ilaalle higher ionic charge kan qabu iron plus 3 dha. Akkasumas elemtoota warreen period fakkeenyaaf period 2 kee jiranii fi period 3 kee jiran yoo ilaalle daawanii group gaafa si gad deemnu warreen period 3 keessa jiran saayiziin isaanii guddaadha. Kanaaf warreen small size relative to the shell it means that small size warri qabaatan akkasumas with higher ionic charge warri qabaatan large lattice energy uumuu danda'u jechaadha ergaa kanarraa kan nuti hubannu. Kanaafuu if the total energy released is more than that is absorbed, then the formation of any compound become powered. Jechuun ionic bonding gaafa uumamu steepii meeqa keessa kan darbu kaafneerra. Steepii 5 keessa darbaa jenneerra. Step 1, step 2, step 3 irratti energy must be absorbed jenneerra. Kanaafuu if the total energy released eessatti immoo release ta'a. Steepii dhumaarratti release ta'a. Steepii 5 release ta'a. Kanaafuu energy at the last step means that as the formation of ionic bond released must be greater than or more than that absorbed in step 1, step 2, step 3 yoo ta'e kun ionic bonding akka wantu carraa bal'aa uumaa jechaadha. Kanaafuu if the total energy released is more than that is absorbed, eessatti absorbite step 1, step 2, step 3 keessatti. Eessatti release step dhumarratti gaafa kaataaniif anioniin interact wal gootee solid ionic bond gaafa uumtu. Kanaaf inni release ta'e kun isa step irratti absorb ta'e irra guddaadha yoo ta'e wanti kun ionic bonding akka uumamtu carraa uumaa jira. If the total energy released is more than that is absorbed, then the formation of ionic bond is favored between that. Kanarraa kan waan xumura. Qabxii keenya itti aanu keessatti part 3 keessatti exceptions to the octet rule in ionic compound ilaalla. Agasitti nagaa ta'a.